Gabaan addaan galtoonni marti deeme Asmaraa keessan namni waraanni bilisummaa Oromoo filate Daawud Ibsaatii miti. Jaal Araarsoo Biqilaati. Humnaan irra aananii Daawud ta'uu qaba maqaan nu bade. Akkamitti gara biriitti dhuftee Harargeen hadhallee abbaa adda bilisummaa Oromoo taati jedhanii ni beekan hadha jaallan hedduu lubbuun jiranii. Itti aanaa godhanii dhufe. Ookee akkasitti gale. Gaafa Jaal Araarsoo Biqilaadhaa lakki hadha nuti Oromoon ummata keenya hadhallee ka biyya bulchaa jiru kun Oromoodha. Mee dura dhufnee kenna moo kennaa miti kaayuu kennaan deemu kaayuu biraatiin deemadhee gara mootummaa kanaa gale eenyutu waan gaarii gootee jabaadhu jedheen jala deemee hin deemne jechuudha. Daawud Ibsaa garuu gaafa inni Asmaraa irraa galu akkamitti gale? Aabbichuun dhaqee dideet lammaafaa itti erganii lammaaffaatti galchite. Galan akkamitti galan? Daqiiqaa 27 bar xiyyaara kallattiin Asmaraa irraa si galuu dhiisanii bar eessa galan? Maqalee galan. Maqalee galanii ijoollee hadha olii galte tun Maqalee galanii ijoollee hadha olii galte tana faannoo lamaan akkaataa itti Wallagga buusan walii mallatteessanii TPLFin akka Araakiloo deebisan walii mallatteessanii alaabaa adda bilisummaa Oromoo jeneraalonni TPLF ministeeronni isaanii irra sii baqate waliin qabatanii farshoo ifa taa'anii dhuganii walii mallatteessaniiti kaanii Finfinnee bu'an. Eenyus simate gaafa Finfinnee alaabaa guddoo eenyu maxxansibeettanii alaabaa sana. Alaabaa gaafa Daawud Faati galtoo eenyu mallatteesse eenyutu piriinti godhe beektu isin? You know that? Alaabaa eenyutu piriinti godhe beektu? Gimboo sabaatti. Jalqaba kaayoo san namni kaa'ennu Gimboo sabaatti simatan. Maaliif walii galamee warri waan hundi xumuramee jira. Sanii mee alaabaa isiin fashalte beena ka piriinti godhamee osoon dhaqqabin jiraafte. Maaliif sun godhame? Jarri tokko ta'uu, hidda tokko ta'uu, hundee tokko ta'uu. Namni hadha galee Araakiloo seenuu danda'u Daawud kennaa isa yoo seensifne hadha maqaa kanaan Oromoo bahaadhiyaa akka fudhatamu mootummaan kun arganne dhaabbileen biraata Oromoo akkan arganne Abbaa Nagaa Jaarraa Faati Kamaal Galchuufaa warroonni jiran kuwa laakkee akka tokkoon argannee foonni sun siyaasaan gaafas dalagame jechuudha. Muummicha ministeeraa Hongeessuu Jawaar gaafas laaptooppii fuudhee lamma kenne. Maaliif lammaa Wallagga ta'uuf? Dhiifamu wanni Wallagga tuquufi nama beekas fudhachuun ni maltaniisa. Lammaadha isin argaa jirtan kunoo deemee maskuula seenee barachaa jiru kana hundi argaa jirtanii barammaa nama kunoo reef deemee digirii fudhate. Hayyuu jagna beekaa inni Wallagga himateef marroollee inni Wallagga himateef kana mara wanni isin dhaquu barbaadeen maali? Kaleessallee warri biyya tana cabsee sadarkaa kanaan nu ga'e warra maqaa Wallaggaatiin daldaalu ilmaa Wallaggaatiin miti. Adda uummanni Wallaggaa Oromoo biratti namni gariin uummata Wallaggaa ni jibbaadha Oromoo. No uummanni Wallaggaa wallaahi. Waliillee turre agarre ilmaan Wallaggaa agartee ijoollee Wallaggaa. Nama akka Gammachiis Dhaabaa nyaatan laala Wallagga keessa. Ilma Wallaggaa qulqulluu nama Jaannadhii Gammadaa fa'a hojii yuunivarsiitii keessaa ba'anii qabsoo seenan. Tokkoon galle ijoollee Wallaggaa qulqulluu ni ajjeefamti bakka geettetti. Akkuma Oromoo gara biraatti. Namoonni garuu achi keessatti warri barsiifatee nafxanyoon yookaan dhiigaan walitti qaban yookaan kaayoodhaan tokko. Ndaga Oromoo isinii waa akka adda baaftanii isinii maarraa waan kana. Warri agadhaa hangoo irraa hin bu'in, hangoo siyaasaa irraa, paartii siyaasaa irraa hin bu'in, yaappaa guutuun isiitu. Bari Oromoo bakka tana yaappaan maadhii eenyu akka jedha Mustafaa yeroo maraa jedha qalaala. Leencoon eessaa dhufe, Daawud eessaa dhufe, Diimaa Nagawoo hundisii warra yaappa jechuun akka adda amma isin faannoo jettan jechuudha. Faannoo yeroo sanii gabaabdumatti. Warra afaan Oromoo, Islaamni, sabaa sablammoonni jedhan maaliin hin jiru afaan tokko amantii tokko aadaa tokko uummata tokko jiru san. Kaleessallee warruma santu nu nyaachaa ture. Namni Jeneraal Waaqoo guutuullee akka umrii isaanii biyya namaatiif gaara keessa fixan gooyise warra san. Namni Jaarraa Abbaa Gadaallee
akka umrii isaanii gaara keessa fixaniif kaayoo sun bakka hin geenye godhe warra kana. Leencoo Lataa wannaan isa galatoonfadhu himee jira. Haayile Sillaasee waliin illee dalageen hin jedhu. Dargii waliin illee dalagee irratti dalageen nam tokko kamii yaadadhu naa sirreessa. Mootummaa hundaa waliin dalagaa ture malee ifa bara harka baatii baraa dubbiin gariin. Waliin dalagaa ture malee irratti hin dalagne jechuudha. Hadha wanni kana siin dhaqeen maali? Eenyu Jawaar Mahaammad manguddoon tun inni dulloomti jetteeti ilmaan Yohaannisoota barsiifattee fidde jechuudha. Maaliif warri siyaasaa qajeeloo beektanii kaayoo waggaa 100 qaban. Galmeen 4 kiiloo hadhaa tana turte. Ifaa wannaan gubatee ala kana nagaa jiran of fulchaa. Takka jedha. Uummanni kun qaamni isinii tuqaa jiru kuni hadha uummanni dhumachaa jiru rakkoon kee jiru eessa? Wallagga keessa. Uummata Wallaggaa sobanii ilmaan keessanii nu qabsaa'ota jedhanii keessa qubatanii deebisanii uummata Wallaggaa nyaatanii jechuudha. Uummatuma Wallaggaa mataa isa laala bakka tana adda isin baafachuu qabdan. Uummanni Wallaggaa kaayoo irra kanaa qabaa miti. Maqaa uummata kanaatiin kaleessa illee daldaalan hadha illee maqaa uummata kanaatiin amma uummanni dhumachaa jiru laala akka isaan uummata Wallaggaa illee bakka hin buune. Eenyu marroonfaati. Hadha ka dhumachaa jiru eenyu? Uummata Wallaggaati. Ka qonni qabeenyi isaa dalagachuu dadhabee qe'ee isaa keessaa buqqa'ee dubartiin gudeedamtee ilma dhiiraa jiraa qaama saalaa irraa muranii harka irraa muranii hadha nyaachisaa jiran eenyu? Uummata Wallaggaati. Maaliif? Osoo dhiiga Wallaggaa ilmaan Wallaggaa taatee jarri tun uummata Wallaggaa akkas hin gootu jechuudha. Isin galee uummata Wallaggaatiin nu keessan jedhaniiti uummata Wallaggaa fi hidhanidha. Kaleessa dhuga akka uummanni Wallaggaa ittiin dammanne Oromootaa waliin dhaabbatee waan goone isaan biras dabree nu qalaa ture warri kun. Waan nu keessa dalagaa turan ilmaan sikkoo mandootiif Harargee keessa dalagan Rabbillee arge ilmi namaa waa hubatullee arge jechuudha. Hadha barbaqataan Oromoon meedhaqaa bakka feetan gaafadhaa. Uummata lamaa bargu Oromoo keessaa guddinaan qala jiru. Harka 185 ijoolleen nuti ilmaan sikkoo mandootiif arfan qallooti. Na dhageetti Oromoon ala jirtu guutuun isii kijiba naanaa jedhani. Eenyu baqannee baane maan baqatee Oromoon gara kaawwanii nu fixan. Maaliif qabsoo kana keessatti hogganoonni gabbaanii isa jalqabaatiif warra isaan masakanii nutti hin dhufanii dura dhaabbatee mormee ilmaan sikkoo mandootii fi arfan qal'ooti. Oromoon tun hin mormine isin jechaan jiru. Hogganni keessaa gabbayee mul'atee fuul ijaaree walitti dabree waggaa dabre keessaayyuu waggaa 100 kana namni daaraa itti ta'e nu jechuudha. Calitteen bara. Harargee hadha yoo hidhatte nama maatiin guutuutti dhumatee jira. Baalee yoo hidhatte toorree beekan warra toorreedha. Ila Umar toorreedhaan anaaf Ameerikaatti illee ollaa gala nama 64 moo 62 maatiin tokkochi ka calitteedha. Nuti nama bara uummanni keenya ilmaan sikkoo mandoo Harargeen bara arfan qalloo uummata jaarsaa jaartiin ilmaan itti gabbaatee barqawwee fuutee loolee uummanni keenya. Haati warraa abbaa warraa ilmaan qabeenya wajjin itti gabbayee daaraa itti qabna. Haadha qabna beenya tagartee haadha 9 namni tokko 10 yoo illee jira naan jedhe kan hubeennu haati ilmaan 9 qabdu yeroo kun dhumati bayatillee yoo hundi bayatillee ilmaan horte guutuu maqaa qabsoo kanaatti dhabdee
Maaliif kan isin dhaqan dhadham wanni isin adda baasuu barbaadu. Jimmarraa dhufe jennaan jim jedhe namni gariin. Rakkoon hadha jirtu tanuma. Akkuma isin jedhe kalee ka eegaa turan wanni isaan qixranyaa yookaan ammoo bitamtoonni tunniin eegaa turan yookaan ilmaan sikkoo mandoo keessaa dhufan yookaan harargee keessaa dhufaniif eegaa turan isaan. Kanaaf nu fixaa turan. Hayyoota gama lamaan kana keessaa dhufe mataarraa guuraa turan gaafa Haile Sillaasee illee Dargiillee. Tuulamaan ganamaan cabsan. Uummata tuulamaa ganamaan cabsan. Maal jedhi goobana daace jedhanii. Adda bilisummaa Oromoo keessatti illee dhufan mataa dhayaa turan.